Hordoftoota fi daawwattoota naannolee Global Media akkam nagaa jirtu nageenyi rabbii bakkuma jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee kan isin biraan gahu Antolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannooleen guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu argachuuf YouTube channel keenya subscribe gochuun battaluma odeeffannoo gadi dhiifametti argachuu dandeessu. Akkuma shaayif bunaa odeeffannooleen ho'amaan tola. Channel AJM subscribe gochuun odeeffannoolee haarawaa qabaadha. Amma gara odeeffannootti ceenaa hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaanis affeerraa kenna. Siyaasni Itoophiyaa eessaa garam akka deemu gaafii namoota hedduu tayaa dhufee jira. Guyyaa irraa waajjira ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditti Addis Park kan seenaa Atsee Miilikii fi Haayile Sillaasee faarsee dhaadheessu kan dhiiga qabsaa'ota Oromoo awwaalu inni baatii 3 keessatti Dr. Abiyyiin hojjetame kan eebbisafamaa jiru yoo ta'u, gama biraatiin ammoo xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Obbo Jawaar Mohammad Jila isaa obbo Leencoo Lataa fi Abbaa Gadaa Tuulamaa duraanii obbo Bayyana Sanbata of keessaa qabu fudhatee siidaa wareegamtoota aannolee daawwataa oole. Dubbiin wal faallessa. Dr. Abiy ayyaana Haayile Sillaaseef Miilik kabajaa oole. Gootonni ilmaan sabaa immoo siidaa wareegamtoota yaadannoo aannolee yaadataa oolan. Siyaasaaf immoo gantummaadha. Miilikii fi Haayile Sillaaseen diina uummattoota Itoophiyaa ta'an akkamitti Dr. Abiy Ahmad Aliitiif fira ta'an gaafii guddaadha. Haa ta'u garuu walumaan laalla. Dubbichi akkasi. Guyyaa har'aa onkololeessa 10 bara 2019 bariisaa waajjirri ministeera muummee barreeffama gabaabduu karaa fuula Facebook isaatiin maxxanse. Barreeffamnis akkas jedha. እንደምን አደርሽ ኢትዮጵያ ዛሬ የመደመር ሐሳቤ ማሳያ የሆነው የአንድነት ፓርክ ምረቃ ሲሆን ያለፉት ታሪካዊና ማህበራዊ እሴቶቻችን እየዘከርንና ለመጪው ትውልድ እያጎለበትን እንድንሄድ ተጋብዘናል። አንድነት ፓርክ ለጋራ ግባችን በአንድነት ቆመን የፍጻሜውን ምዕራፍ ዘመን ተሻጋሪ በሆነው የህብረት አቋም መጠናቀቅ የመቻላችን ተምሳሌት ነው። Barreeffamichi afaan Oromootti yoo jijjiiramu gabaabinaan akkas jedha. Akkam bulte Itoophiyaa har'i guyyaa Andinnat Paark itti eebbifamu yoo ta'u, seenaa hawaasummaa kaleessa qabnu yaadataa dhaloota dhufuuf guddisaa akka deemnu hundi keenya affeeramnee jirra. Paarkiin Andinnat galma waloo keenyatiif waloon dhaabbannee fakkeenya yaada tarkaanfataa boqonnaa haaraatti ce'uu keenyaati jechuun beeksise. Ajaa'iba! Gaaffiidha moo raajiidha? Raajidha moo gaafidha kan jedhus innumtuu matumti isaatu gaafidha. Gocha qaanfachiisaa seenaa habashoonni hin galmeessin ilmi Oromoo ganee galmeessuu isaati jechuun waa'ee Dr. Abiy Ahmad kana namoonni walitti hasaasan hedduudha. Akkuma miidiyaa irratti arginutti Dr. Abiy Ahmad abbootaa fi haawwota keenya kaleessa duudhaa keenya dabarsinee hin kenninu. Lubbuuf jiraachuuf jennee diinaaf hin gabroomnu jedhanii qabsaa'onni kumoota dhibbaan lakkaawaman itti wareegamanii hundaa ol gabrummaa hin fudhannu jechuu isaaniitiin osoo lubbuun jiranii gara jabeenya loltoonni Miilik harkaaf harma aabboo fi aayyoo teenyaa muran haaromsutti jira. Guyyaa har'aa Dr. Abiy Ahmad Ali dogongoraa fi miidhama kaleessaa malaan suphuunii fi uummata biyyattii walitti fiduun walitti araarsuun osoo irra jiru madaa fi godaannisa Oromoo isa waggaa 150 irraa qotuudhaan ashaboo irratti firfirsuudhaan nama abaaramaa addunyaa kanaa kan ta'e Miilikiif siidaa isaa haaromsee gocha kaleessa inni Oromoo fi saboota cunqurfamoo irratti raawwate gocha eebbifamaadha jechuun har'a tiifoozolee isaa sassaabbatee masaraa Miilikitti cidha dhiigni Oromoo keessatti dhugamee lafee fi foon Oromoo itti sooratamu qopheessuun masaraan Tulluu Jaalatti araqee wiizkii fi voorkaan ho'ee jira. Kan har'a kanaan osoo jiru guyyaa kaleessaa ilmaan Oromoo lubbuun osoo jirru badii kaleessaa obsinee teennan har'as nutti haaromsuu caalaa siidaan Miilik inni biyaasaa lafti Oromoo hin gingilfatin siidaa wareegamtoota Oromootiif dhiheenya abbootiin gadaa Finfinnee kaayan duulli Abiy Ahmadiin deeggaramu dhagaa bu'uuraa isaa caccabsee daaraa godhee balleesse. Qaamni mootummaa dhimmicha irratti ibsa kennes hin jiru. Hojii qaanyiti. Akka waan kaleessa qeerroon qabsaa'ee sirna nafxanyaa daakee Dr. Abiy Ahmad Ali biyya tana akka sabootaaf sablammoota taatutti gaggeessi jedhee itti hin kennini inni har'a faallaa fedhii uummata Oromoo deemuu qofa hin taane
badii guddaa dogongora isa kaleessaa caalu Oromoo irratti dalagee jira. Oromoo ganuun gocha Minilikii fi Hayila Sillaasee Oromoo irratti dalagan galateeffachuu caalaa hin jiru. Kanatu ta'e Dr. Abiy Ahmed kana dalage. Namni waan dubbatuuf waan dhiisus wallaale. Afaan kaleessa ilma abbaa gadaati jedhee isa faarseen deebi'ee isa abaaruu qaanfatee cimcilim jedhee mataa isaa qabatee ofirra gadi taa'ee hojii Dr. Abiy kana laalaa jirus hedduudha. Gama biraatiin godina Arsii aanaa Heexosaatti gochi balaaleffannaa hojii Dr. Abiy Ahmed kana gaggeeffamaa oole. Jilli xiinxalaa siyaasaa fi daayireektara ol'aanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Muhammadiin durfamu xiiqii hojii gantummaa muummee ministeera Itoophiyaa kanaan kan dallane faajjii diddaa gabrummaa fi injifannoo Oromoo kan ta'e Arsii aanaa Heexosaa ganda aannolee saallanii dhaquun siidaa wareegamtoota aannolee daawwataa oole. Gochi Dr. Abiy Ahmed dalagaa jiru faallaa fedhii uummata Oromoo akka ta'es qabatamaan agarsiise. Alkallattiidhaan Dr. Abiy Minilikiif Hayila Sillaasee irraa garaagarummaa akka hin qabne sabaaf ergaa dhaame. Minilik ta'uuf dirqama akka isaatti jumlaan nama fixuu yookaan harkaaf harma muruu osoo hin taane gocha isaa san sirrii jedhanii dhaadhessuu qofti ammeenya isaa olii akka dalagetti isa gaafachiisa. Amma gaafiin jirtu tokkoof tokko qofa. Dr. Abiy Ahmed dhugaa Oromoodha. Yoo Oromoo tahee maaliif hojii diinni ilmaan Oromootu hin hojjetin hojjete? Maaf faallaa Oromoo deema? Madaa kaleessa sirni nafxanyaa Oromoo madeessa irratti ashaboo maaf firfirsaa? Moo itti fakkaatee akka gobana daacee Oromoo gane jechuun karaa marsaalee miidiyaa hawaasummaatiin yaada isaanii kan ibsatanis hedduudha. Keenna kun raajidha. Namni Oromoo tahee dhalatee gaafa aangoo gubbaa bahee maaf alagooma? Warri jedhanis baay'eedha. Erga akkas jedhanii ofitti hasaasan booda immoo abbaan fedhe haa alagoomuu, abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u. Kana booda qaamni Oromoo jilbiiffachiisu hin jiru warri jedhanii of jajjabeessanis danuudha. Sanis haa ta'u kanas haa ta'u hojiin Dr. Abiy Ahmed Alii kun Oromootti gaafii ta'uu qaba. Sabni dammaqinaan hojii isaa kana xiinxaluu qaba. Erga dubbiin babbaddee taftaf jechuu irraa ammuma ijjannoo aarsaa ilmaan Oromootiin dhufe kana eeggachuutu fala jechuun namoonni hedduun saba kana akeekkachiisaa warri jiranis lakkoofsa hin qaban. Dhimma kanarratti aktivistoonni hedduun yaada isaanii kennaa jiru. Ittaanaa haftee akkas jedhe nafxanyaan Oromoo umrii guutuu of irraa lolaa ba'etu hulluuqee mana seenee maqaa Oromootiin barcuma qabate. Namni hedduun dhugaa adii dirree gubbaa jirtu kana fudhachuu dhabaaf rakkataa jira. Fakkeessaan hafee waliigalteedhaan diina keenya maqaadhaan diina jennee waamuu hamma barrutti salphifamuun Oromoo dhaabbataa hin jiru. Gama biraatiin ogeessi Yahyaa Bashiir masaraa mootummaa tokko kan haaromfamus ta'ee kan dhaadheeffamu erga waltahiinsi siyaasaa uummata biyyattii gidduutti uumamee araarri bu'e booda kan keekootii koos keetii waliin jechuun erga dhugoomeeti. Sana tahuu baatee rakkoon uummattoota gidduu osoo gara wal waraansaatti finiinaa jiru sana gurra dhoowwatanii masaraa tokkoof hambaa boonaa kaaniif ammoo hambaa salphinaa ta'e faarsuun daranuu wal diddaa hammeessa. Wanni amma Itoophiyaa keessatti argaa jirrus kanuma. Masaraa Minilik akkuma maqaan isaatu himatu kan warra Minilikiin Oromoon hambaa achi keessa himatee ittiin boonu tokkollee hin qabu. Haaromsi masaraa sanaa warra durattuu Oromoo irratti of tuulu daranuu nurratti hammeessee hamilee Oromoo ammoo gadhidhimsuun yoo gumaache malee bu'aa siyaasa waloo kan fidu miti. Sanuu wayita duulli diinummaa ilmaan nafxanyaa taa'uu fi ka'uu nu dhorkaa jiru kanatti masaraa isaanii haaromsanii nugusoota isaanii boollaa baasanii barcuma irra kaa'aniif eebbisuun hamilee uummata Oromoo fi saboota biroo sirna jaraa kana jalatti salphifameef akka hin yaadamin agarsiisa. Ibiddi wal dhibdee gimaa'aa jiru boba'aa itti dabalanii loboobsuun waan barbaadan fakkaatu. Waamicha masaraatti godhame jedhamu Oromoof waamicha taaziyaa kan ittiin wareegamtoota isaa sirna Minilikii fi Hayila Sillaasee jalatti dhuman ittiin yaadatu yoo ta'u malee feeshtaa ta'uu hin danda'u. Diiginsi masaraa kana warra Izeemaa, Abinii fi Adeepaa fi wal fakkaatti isaanii malee kan akka ABO, ODP fi KFO sabboontotaa fi aktivistoota Oromoo laallatu miti. Guyyaa akkasii kanatti aannoletti argamuun hambaa wareegamtoota Oromoo daawwachuun kanaaf deebii sirriiti. Warra aannoletti argame kanaaf galateeffannaa. Maarree sabni dammaqee injifannoo ofii tikfachuun waan isaati. Nuti odeeffannoo sabaan geenna. Sabni immoo fala itti laallata.
Egaan daawwattootaa fi hordoftoota AGM sagantaan guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.